Paartileen morkattoota Israa'el mootummaa waliinii uumuun Benjaamin Netanyaahuu aangorraa buqqisuuf. Muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Netanyaahuu immoo paartilee morkattoota mootummaa waliinii uumuun aangorraa iskaasuuf deemu jiran kan balaaleffachuu bira dabree akka isaan aangoo hin qabaanne ugguraa jechuun dhaadachuu jira. Paartileen 8 sagalee filannoo irratti argatan walitti qindeeffachuun mootummaa waliinii uumuuf waliigaltee ergan ga'an roobii dabre ture. Kaayoon walitti isaan fide inni ijoon waggoota 12f aangoo qabatee kan jiru Netanyaahuu aangorraa buusuuf ture. Gareen kun mootummaa waliinii uumachuuf waliigalus aangoo qabatee hojii eegaluuf garuu paarlaamaa biyyattii dhiyaate sagalee kan godhuuf isa dandeessisu argachuu qaba. Filannoo paarlaamaa kanaaf guyyaan qabame hanga ammaatti hin beekamne. Paartileen garuu qindoomina uumaniiru. Paartileen siyaasaa qindaa'uun mootummaa waliinii uumatan kun yeroo isaan adeemsarra jiran Netanyahuun mootummaan qindaa'an egeree Israa'el kan balaarra buusudha jechuun qeeqaa ture. Mootummaa waliinii kan keessatti addarummaan socho'aa kan jiran dursaan paartii Yaash Atiid Yer Laapid fi dursaan paartii Yamiinaa Naftaatii Beenetii yoo ta'an paarlaamaarraa sagalee deeggarsaa argatanii yoo mootummaa hundeessan akkaataa waliigaltee jiruun jalqaba Neftaanii Beenet ministeera muummee ta'ee waggaa lama booda ammoo Yer Laapidiif aangoo dabarsa.